Banne tolcheef soodduu isaanii bobuqqisa qaqaarisaa bal'ansuutti ba'uu jiran. Itoophiyaaf Masriin hojii hidha Abbayyaa irratti afaan wal ta'uu jiran. Waan har'a isanitti himnu keessaa tokko Tujubee Toduu nutti hima. Attamoltaan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Tujubee Horaati. Godina hawaasi Oromoo keessa jiraatu aanaa Daawwee Harawaa keessatti miseensota poolisii kanneen hojii ittisa vaayirasii koronaaf bobba'aniif jiraattota naannoo irratti dhukaasa banameen miidhaan dhaqqabuu poolisiin beeksisee jira. Haleellaa kanaanis namoota 4 irra miidhaan salphaaf cimaan dhaqqabuu ittaanaatti gaafatamaan poolisii godina sanaa Koomaandar Mohaammed Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwatame kaleessa ta'uu ibsanii namoonni gocha kana raawwatan jedhamuun shakkaman to'annaa jala oolchuuf tattaaffiin godhamaa jiraachuu ibsaniiru jedha Masfiin Arraagee Daseerraa. Gumiin uummattoota godina Walaayittaa naannoo ofiin of bulchu hundeeffachuuf gaaffii dhiyeesse irratti kaleessa walgahii hatattamaa geggeessee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannee dubbisa. Bulchiisa godina Walaayittaa fi itti aanaatti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kataan obbo Wandimuu Waldee akka jedhanitti manni maree kaleessa gumii ariifachiisaa gaggeesseen mana maree uummattoota kibba Itoophiyaa keessaa bakka buutonni uummata Walaayittaa miseensummaa isaanii irraa of kaasuu isaanii ibsan. Uummanni Walaayittaa mirga ofiin of bulchuu naaf haa kennamu jechuudhaan manni maree isaa sagalee guutuun murteessee bara darbe kaasee bulchiisa naannootti dhiyeeffatee ture. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa kun kanaaf deebii kennuu waan hin dandeenyeef oliyyannoo isaas mana maree federeeshiniitti dhiyeeffatee ture. Sana booda kaleessa miseensummaa mana maree keessaa of baasuusaa beeksisan jedhan obbo Wandimuun. Mootummaan heera jiru irratti hundaa'uudhaan deebii kennuu akka qabu kana gochuu dhabarraa mufannaan uummataas guddaa ta'uu dubbatan. Walaayittaan qofaashee malee afaan warra Oomoo dubbatan jedhamee sabaaf sablammoota kabiroo waliin ramadamuu akka hin feene manni maree murteessuu isaas ibseera. Kana jechuun sabaaf sablammootaa fi godinoota kabiroo waliin jireenya hin barbaadu jechuu miti jechuudhaan obbo Wandimuu Haayilee hubachiisaniiru. Teessoonsaa as Yuunaayitid Isteetsi kaabaa keessa kan ta'e dhaloonni Walaayittaa Daawroof Gaamoo kan of keessaa qabu. Oomoo Itoophiyaa Andinnat Fitii Maa'ikal jedhamu murtii kanarratti waliin galu. Ibsa torban kana baaseenis afaan, seenaa fi aadaan waliigalee jiraachuun kan beekamu uummata naannoo Oomoo guddina waloof tokkummaan gurmeessuun iturra jiru yaada tokkummaa faalleessu dhaloota Walaayittaa tokko tokkorraa calaqqifamaa jira jechuudhaan mormii qabu ibsuusaa Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Waaltaan tokkummaa Itoophiyaa faqaa kan Oomoo addaddummaa uummattoota kibbaa garaagarummaa loqodaaf aadaa xiqqoon uumame cimsee kan mormu ta'uu beeksisee jira. Waaltaan kun akka jedhetti addaddummaan akkasii kanneen Itoophiyaa diiguu fedhaniif addaddummaan kun immoo caasaa hawaasaa irratti gosoota sabxiqqaalee gidduutti jibbiinsa facaasaa jira jedhe jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhimma laga hidha Abbayyaa laalchisee dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaarik gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa yeroo ammaa sadarkaa haaraatti kan ol butate yoo ta'u, ministeerota dhimma alaa Masrii fi Itoophiyaa biraallee dhiyeenya ibsi bahee jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiran. Xalayaan wal fakkaatu muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaas dhaqqabee yoo ta'e, dhimma kana irratti ejjennoo fi yaaddoon isaan qaban maal akka ta'e gaafatamanii turan dubbiimaan kun. Steefan Dujaarik deebii kennaniin yeroo ammaa kanatti fooyya'ina argame ibsaawwan qaamoliin adda addaa biraa dhimma hidha laga Abbayyaa laalchisee kennamaa jiru itti siqeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Gama keenyaan Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan addaddummaa ijoo gidduu isaanii nagaadhaan furuudhaaf wal ta'anii akka hojjetan waamicha dabarsinaa jedhan. Bara 2015 waliigaltee irra gahameen fayyadama bishaanichaa laalchisuun qaama maraaf bu'aa akka ta'u akkasumas walamantaa gaarii irratti akka hundaa'u ka jedhu cimsinee yaadachiisuu barbaanna jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni eegumsa fayyaa gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi namoota vaayirasii koronaan dhibamaniif wal'aanamaa jiran vaayirasiin koronaa haaraa babal'ataa jiraachuullee ilaalchisanii har'a koree birkii koongiresii duratti dhiyaachuudhaan ibsa kennuuf jiru. Koree kana duratti dhiyaachuun deebii bulchiinsi Tiraamp rakkoo kanaaf kenne irratti haasaa kan dhageessisan hoogganaa waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii biyyoolessaa Dr. Anthony Fauci, Daayirektara waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC Dr. Robert Redfield,
Hoogganaa bulchiinsa dawaaf midhaan nyaataa Dr. Stephen Haaniif itti gaafatamaa tajaajila uummataa Yuunaayitid Isteets Biret Grooyeri. Faawuchiin hayyoota eegumsa fayyaa kanneen biyyattiin weerara duraarraayyuu hin dandamanne kanaaf weerara marsaa lammataa irratti fuulleeffachuu hin qabu jedhan keessaati. Kutaalee hedduun yeroo ammaa uggura vaayirasii koronaan akka hin facaane kaa'an laaffisaa jiran. Faca'inni vaayirasii kanaa kutaalee adda addaa keessatti ol ka'ee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa uummanni 120,000 ol ta'an sababa vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen miliyoona 2.3 ta'an immoo vaayirasii koronaan qabamaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adaanom kaleessa akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa dhimma siyaasaaf itti fayyadamame vaayirasichatti duuluuf hanqinni hooggana sadarkaa addunyaa immoo vaayirasicha caalaa daran hamaa ta'aa jira jedhan. Addunyaarraa namoonni vaayirasii kanaan qabaman miliyoona 9 caalaniiru. Duraan namoonni miliyoonii 1 baatii 3 keessatti vaayirasii kanaan yoo qabaman amma garuu addunyaa kanarraa guyyoota 8 qofaa keessatti uummata miliyoona 1tu vaayirasii koronaan qabame jechuudhaan Dr. Teedros ibsanii vaayirasii kanatti duuluuf tokkummaa addunyaatu barbaachisa jedhaniiru. Poolisiin Waashingtan DC keessaa mormitoonni Waayit Haawus cina ka jiru siidaa pirezidantii Ameerikaa 7ffaa kan Andrew Jackson jigsuuf ennaa yaalanitti ittisee jira. Mormitoonni kanneen waltajjii Laafayaat jedhamutti wal ga'an morma siidaa sanaatti funyoo kaa'uudhaan gad harkisan. Boodarra poolisiin dhangala'aa ija gubu biifee dullaadhaan gargaaramuun gamasii ari'e. Pirezidaanti Tiraampis Tiwiitarii irratti barreessuudhaan mormitoota kana balaaleffatan. Jackson bara 1829 hamma bara 1837 pirezidantii Ameerikaa ka turan yoo ta'u bara 1830 keessa seera isaan mallatteessan kan lammiiwwan Ameerikaa duraanii dachii isaanii kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaarraa kaasu akkasumas bakka biqiltuu Teenasii irraa garboota hedduu kan qabaniif dararaa irraan ga'aa turan jedhamuun qeeqamanii jiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ededa daangaa to'achuu akkasumas haasaa siyaasaa dhageessisuuf jecha gara kutaa Arizoonaatti qajeelanii jiran. Tiraamp har'a ministirii nageenyaa biyyoolessaa kan yeroo fi Chaad Wolf, Komishinara eegumsa daangaa kan yeroo fi Maark Moorgan waliin ta'uudhaan ededa daangaa Meeksikoo kan Saan Luwis Konyaa Yuumaa keessaa daawwatuuf jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets akka jedhetti dallaan kiiloomeetira 338 fagaatu erga bara 2017 qabee daangaa irratti ijaarameera. Dallaanni haaraan ijaarame isa kana duraarra dachaa 2 caalaa kan dheeratu yoo ta'u bakka kanaan dura konkolaataa qofti dhaabbatee eegaa ture maayilii hedduu irrattis dallaan ijaaramee jira. Pireezidaanti Tiraamp Yuumaa keessatti aanga'ootaaf hoogganoota waliin dhimma nageenya daangaa laalchisee mari'achuuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo Naayilsaat VOA 24 irraa fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan nam biyya alaatti dhuuf kaduri guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaa irra barbaaddu haane amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seera jabeessinaaf malee laaffisuuf tan hin tolchine jedha ministeerri fayyaa ibsidootan baaseen Tsaayidaan Xannutti. Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuunsaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahee keessatti qajeelfamoota tokko irratti fooyya'insi taasifamuusaatu eerame. Kana waliin walqabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa Daayirektara Kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Taganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irratti taasifame dhimmoota 2 giddugaleessa kan taasifate jechuun ibsan. Qofaa qabeenya qabnu, qabeenya xiqqaa qabna. Qabeenya qabnu kana akkamitti effektiivili itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenye jiru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratame.
Fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru. Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma firiin isaa beekamutti tutturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiifuu saaxila haala deemsa ture jechaadha. Fakkeenyaaf reeffi mana yoo hin tuttura ta'e namni walitti dhufuun saanaaf firri walitti dhufuun saanaaf boo'ichi dhufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maalinni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuun isaa bahe battalumatti kan alatti lubbuun isaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra hin jiru. Namoonni reeffa sana awwaalcha irratti keessummeessan wanti godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'uutu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu. Kopheen kaawwatamuu qabu. Hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalchirna awwaalchaa gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14f wiirtuu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama ture. Amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarraa gara Itoophiyaa seenu guyyaa 7 qofaaf akka wiirtuu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen. Amma sadarkaa isa biyya alaarraa gara keessaa galu qofa irratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Karaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'insi tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivili itti fayyadamnee sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kana immoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataa isaa danda'e bahee akkaatuma kanaan immoo tooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame. Haala amma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasuma. Dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an. Karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sartifikeettii harkaa qaban. Tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo laalle gaa addunyaa irratti sartifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabudha. Achi keessatti namni ragaan isaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negeetiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiluudha. Haala itti mataa isaa yookiin mataa ishii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naagala rakkoon namni of hin eegu maatitti makamaa hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa. Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru. Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaaddeessinirra yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu. Ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol. Kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun nurra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seerudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka nimooniyaa, kan akka asmaa, kan akka HIV/AIDS, kan akka dhukkuba TB fa'aa qabaniif sanaan dabalatan qabaman dursi kennamuuf irra jiraata. Yoo achi dhaqanis tokkoffaa tajaajila wal'aansa akkasii argatu. Karaa biraatiin immoo tajaajila kan akka fakkeenyaaf yoo namni argansuu isaa irratti rakkoo arganuu dadhaba yoo ta'e wal'aansa kanaaf meeshaa wal'aansa
isa kanaaf gargaarsa kennuu danda'u mechanical ventilator kan jedhamu kun iddootti argamu namoota akkasii dursa argatanii achi keessa galuutu irra jiraata. Kanarraa kan hafe namni waanuma vaayirasiin kun keessatti argameef siree qabatee ciisuu hin qabu. Kun muuxannoon biyya alaas ni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataa amma fooyya'insa godhame kanaan warri kaan hin hordofan jechaadha. Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabaman yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan dura gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamuutti tajaajila kana argatan ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Eegi torban sadeen duratti namni gurraachi Ameerikaa godina Minisootaa tarka poolisitti lubbuu dhabee asitti namni hiriir baay'eetiin lubbuun gurraachaa bilaashaa miti. Namni cufti walqixxee jedheetiin walqixxummaaf dubbachuuf jira falmuuf jira. Abbootii waraanaatiif bulchoota durii akka garbummaan hin banne tolchan yookaan nama garboomfatan jedhanillee soodduu isaanii bubuqqisaa qaqaarisaa haan halluu dibuu jiran. Abbootii waraanaatii fi bulchooti tunin keessumattuu iyyuu tabar 1861 aga 1865 keessa waraana Ameerikaan fuula lama baate garbummaan baduuf baduun mallee fi deen gamsuun hin argan irratti wal lolan. Mariyaama Diyaaloon nu erga jalannee nutti. Richmond Virgiiniyaa keessatti hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Ameerikaa Konfedereeshiniin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa siviilotaa sana kanneen qabsaa'aniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew waaltaa qorannoo Yuunivarsiitii Haawaard irraa akka jedhanitti the fact that it's been over almost 200 years since the end of slavery. Gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra. Gara jabina poolisootaa walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra. Siidaaleen kun mallattoo waan darbee akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa. Sababiinsaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru. Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Professor Sarah Betham turan. Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn. Konyaaleen United States gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka ilaalchi sobaa irratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu. Olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashingtan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu kan jeneraal Albert Pike kuffisuuf olii gad jedhu. Raalee Noorz Karolaayinaa keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbee jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbee xumuraan ga'uun siidaa tokko jissan. Deekaatuur Joorjiyaa keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru. Kun injifannoo uummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Deekaatuur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahamaa keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen Pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments. Kanneen bitaa leellisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan. Siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe Seneetara Riippaabilikaanotaa ka ta'an Rooy Bilaant Muziriirra Deemokiraatonni Seenata keessa jiran Koorii Brookariif Chaarles Shumer biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree Yuunaayitid Steets fuuldura jiru haa diigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan. The continued presence of these statues in the halls Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif
kabajaa dhorkuu fi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Bilaant garuu mormii dhageessisaniin koongiresni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qabaa, kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaadutti tarkaanfiin har'a fudhannu waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12 yeroo wal waraansa siviilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera. Viiyoo afaan Oromoo Naayilsaat Viiyoo 24 irraa fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jecha nuun hojjettoota Viiyoo afaan Oromoolee nagammaallee manuma hojjechuu jirra. Manneen keenya Waashingtan DC, Virgiiniyaa fi Meerilaand jiru hojjechuu jirra. Masrii fi Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan wal xoo'uu jiran. Abbaayeen kun akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Cherennet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbaayaatii fi lageen Abbaayeetti yaa'aniin jalqaba obbo Cherennet. Naakor Malkaa dubbise. Abbayyaa jechuudha laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenyaa lagi isaa garuu Oromoon maqaa mormor jedhuun ni beeku. Lagni kun Wallagga keessaati ka'umsi isaa. Tulluu Maraa kan jedhamu jira aanaa Hararee keessa. Coomman keessa jira. Coomman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achi yoo haa ta'u malee kallattii baharraan han dhufan jechuudha. Abbayyii coommanii keessaati inni ka'u. Achi keessa waan ka'uuf Abbayyaa jechuu dandeenya. Garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalatee immoo lageen mormor jedhama. Eddee kallattii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga Naahilii jedhama. Afaan biraa miti afaan Oromoo ta'uu mala han jedhu jira amma bakkee dhahiitiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormor yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han Wallagga duukaa baay'ee walti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu Gojjamee jechuudha. Malkaan inni ittiin walitti ce'u malkaa 12 sarraa ta'e yookaan laga Naahilii jedhama. Sirreeffatanii malee hin ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horitoo adda addaa han hin qabne. Horitoo jechuun faafaatee isa jedhamu kanadha. Horitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'ama. Malkaan inni duraa han beekamu amma karaa guduruwwan ceesisu tarkaanfataan jedhamu. Barreessonni Ingiliizi amma fakkeenyaaf Erkil Chaarlis Baawden namni jedhamu achirraan ce'e. Isatti aanee amma isaanii malkaa mijuu jedhaman ammoo har'aa kana keessatti argamu malkaa deeggoo han jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa 6 han qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan. Aanaa eebantuu sana keessa amma fakkeenyaaf weelmeel han jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa laga mogor han jedhamu. Isa inni kun garuu mogor isa eebantuu keessaati. Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama? Amma fakkeenyaaf fincaa'aan mataa isaa fudhannee bishaanii 26 achuma fincaa'aan isaati inni ka'u. Cittuuwwan 37 qabu jira. Han laga Amartii jira. Lagdi Nashee jira. Garuu dakatti han dhidheessaa malkaa 3 jedhamu jira. Tokko dhidheessaa mataan isaa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo Daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Lubbaaborii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Aseechi hangar immoo bishaan 132dha. Aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti han jiru malkaa Abbaa Biyyoo han jedhamu jira. Aanaa Jaarsootti ceesisuu jechuudha. Achirratti dhidheessaa malkaa 3 jedhamee bishaan 195tu dhaqee mormor taasisee kana dhagaa mormoriin hin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii ni gunguu malee han jedhu isa gaa isarrattidha mormor han jedhameeru. Mee maalirraa kaa'ame akkas jedhame laata? Jechaan mormor egaa horitoo qaba. Horitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a. Malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. As kibbarraa ka'an jechuudha. Kibbarraa ka'an yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii Gombaraa keessa jechuudha. Laga Balas jedhamu jira. Lagdi Balas suni aanaa mana duraa keessaatti inni jiru. Wal qabatee baay'ee bal'a guddatee jennisu. Anshawaarraa maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi Gudar bishaan 16dha. Bishaan Gudar kun Tulluu Jibaat jalaa inni ka'u. Tulluu Jibaat jalaa ka'anii bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma ka'a. Hawaasni gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba jechuuti. Achirraan dhufu jechuudha. Shawaa keessaan dhufu bishaan ta'eeti otuma gara Wallaggaatti asiin dhufiin ce'aa achitti
dabalama jechuudha. Mormoritti jechuudha. Gimbiitti kaasee amma Dambidollootti kan jiran bishaan baay'eedha taanaan haasa keessaa kaanii jechuudha. Ilbaabor keessaatti dabalaman akka bishaan soorfaa, bishaan giiloofaa, bishaan baroo qal'aafaa sirriitti marreeffamne ammayyuu hidhaasa amma kana keessa hin jiran isaan. Isaanii qophaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormor kallattii sadiin bahu. Obbo Charnet, laggeen kun jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni gahee isaan gumaachaa turan? Tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates? Bishaan kun dhiibbaa isaarraa waasaa turre caalaa. Fakkeenyaaf hangariin fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiranii ibsuma gurguddaan achirratti kan gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaayyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture. Hangaritti keessaa irratti yeroo dargii baay'ee guddaadha misoomni qonnaa suni hangaritti keessaa jedhamee hin beekamu. Bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan isaa jechuudha. Kanaaf keessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira karaa garatti amma laga balessi irrattis misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kun baay'ee durii kaasee namni itti gargaaramaa ture. Riqaan adda addaa hojjetame riqaan ammayyaa. Kanaaf uummati gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siiqee namni walitti siiquu hin danda'u ture. Walitti siiqeeti amma naannoo bishaan hangarii yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaan godhamuufi baate mukti yoo dhaabatee waan seerraa itti ba'uu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siiqeeti jira namni maaliif seerrillee jira warra seera raawwachiisuu sanatu kana beeka. Bishaan irraa fagaachuu qabu namni amma makka ta'e muka dhaabuu kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'ina uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaanumatti siiqee jiraata. Kanaaf bishaan kana irratti immoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namni dhiibbaa geessisa bishaan kana irratti. Maal ta'uu qabaa? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisu jira. Lolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadhaan inni qabu. Maaliif investimentiin suni kunuunsa lafaa duukaa qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan muktiin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Muktii bishaan wal qabataadha. Bosonni suni eegamuu qaba. Gamanni isaa eegamuu barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaa namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha bishaan irraa. Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaati kan jiru. Hidhicha bishaaniin guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibxii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiini. Haala kamiin ilaaltu maaltu godhamuu qabaa jettu? Dhimmichi falmii kaasuun tun taane nam tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kun intarnaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kun deeggarameedha. Namni eenyuun gaafachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti hin barbaade jechuudha. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee akka isaanii miini taasisa. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sana irratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaara malee isaan waan hin godhamu. Lolatti geessus miti. Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu? Karoora qabatanii jiruu hojjetanii iddee kun dhumti dhamaatiin kun dhumti raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha bishaan sana guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef uummata biyyattiif illee humna wanta ta'eef. Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuudha. Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee ani barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatiin biyya bishaanii misoomti isaati namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western jedhee ani barreesse namooti warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubatanii Wallagga Dachee Bantii Bishaanii an jedheef warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha uummataafis bu'aadha. Anillee barreessee gara dullubaa keessa ni jiru iyyuma kana ilaalcha kootiin argaa jedhanii harka namaa yeroo ga'u jechuudha malee baay'een amma kitaaba 44 barreessee amma horii bishaan qabee malee kana wanta ta'eef isaan kanadha namni warri qabeenya qabu otoo nama maxxanse otoo nama gargaare uummata harka oolchee kanadha rakkinni kun. Hayyuu aadaaf seenaa Oromoo obbo Charnet Waaqoyyaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf maqaa dhaggeeffattootaan hedduu galatoomaa. Tullee of horii siin jenna horii bulii siin jenna galatooma. Tarra sanumta boriitii waldachaan nagaa jenne nagee ansoraa laafeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.
የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።